Dubbifannoo macaafaa Raajicha Hisqeel boqonnaa 16 lakkoofsa 6 kan jiruu fi darbee Hisqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 14 kan jiru ta'a. Nan dubbisa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Hisqeel boqonnaa 16 lakkoofsa 6 kan jiru akkas jedhaan. Ani utuun darbuu ati dhiiga kee keessa ciiftee utuu hin hidhattuun si arge. Ati dhiiga kee keessa utuu ciiftus jiraadhuun siin jedhe. Ani utuun darbuu ati dhiiga kee keessa ciiftee utuu hin hidhattuun si arge. Ati dhiiga kee keessa utuu ciiftus jiraadhuun siin jedhe. Ameen. Hisqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 14 kan jiru sana dubbisa. An hafuura koo isin keessa nan kaa'a, isinis hin jiraattu, biyya keessanittis isin galchaa, yommus an Waaqayyoo kan akkan dubbadhe akkan godhes isin hin beektu naan jedhee kana Waaqayyotu dubbate. An hafuura koo isin keessa nan kaa'a, isinis hin jiraattu. An hafuura koo isin keessa nan kaa'a, isinis hin jiraattu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 14 itti dabalee dubbisa kan jedha sagalee Waaqayyoo. Utuun hattuun waan biraatiif utuu hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf sin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya qabaataniif irraa baasa qabaataniif dhufeera jedha. Hattuun waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf sin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya qabaataniif irraa baasa qabaataniif dhufeera jedhee. Ameen. Torbe darbe akkuma isin yaadattan waldaan kiristiyaanaadhaa orgaanaayzeeshinii utuu hin ta'inii orgaaniidha. Akkuma kana immoo rilijinii utuu hin ta'inii jireenya kan qabdu kan sochootu lubbuun keessa kan jirudha kan jedhu irratti lubii irratti barsiisaa turan. Har'a itti hufnee kan nuti ilaallu waldaanii jireenya akka isheen qabdu, jireenyi isheen qabdu kun immoo jireenya akkami akka ta'e, maaltu akka isheen jireenya qabaattu ishee godhe waldaan jireenya qabdu kun maal fakkaatti kan jedhuti gaggabaabsineetu ilaala. Waaqayyoon kadhanneera sababa ta'eef lama keessa deemu Waaqayyoon kadhachaa turre. Waldaan jireenya qabdu kun maal fakkaatti? Waldaan jireenya qabdu yeroo jennu maal jechuudha? Kutaa nama dubbise kan hundumaa keessatti yoo ilaaltan bolonni keessa yeroo faarfatanis jiraadhee ati jiraadhuudhaan jennaan jedhan faarfatan. Jiraadhee ati jiraadhuudhaan jennaan. Waaqayyootu jiraadhaa jedhee akka nu jiraannuu fi gara jireenya kanaatti nu waama. Egaa waldaa yeroo jennu jireenya kan qabdu, jireenya keessa kan jiru, kan sochootu, lubbuu kan qabdu jechuudha. Maaltu akka isheen jiraattu ishee godhee yookaas immoo waldaan jireenya qabdu kun maal fakkaatti kan jedhuutii fi jireenya qabaachuu isheetiif sababii guddaa kan ta'e inni tokkoffaanii Waaqayyoo ishee kee jiraachuu isaati. Waaqayyoo waldaa kiristiyaanaa isaa kee jira. Waldaa kiristiyaanaa isaa keessa jira Waaqayyootu. Pirezensiin Waaqayyoo ishee kee jiraachuu isaati. Akka waldaan kiristiyaanaa jiraattu ishee kan ishee godhe jechuudha. Dubbii Waaqayyoo keessaa yoo ilaaltan iddoo adda addaatti Waaqayyoo saba isaa gidduu akka jiraatu, saba isaa gidduu akka jiru, saba isaa wajjin akka ta'u dubbata. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 18 lakkoofsa 2 irratti yoo ilaaltanii fi lafa isin maqaa kootiin 2-3 taatanii jiraattanitti achitti isin gidduutti nan argaman. Lafa isin maqaa kootiin walitti qabamtanitti beeka taatanii 2-3 taatanii jedha. Achitti isin gidduutti nan argaman. Kana sagalee kana kan dubbatu eenyudha naa jettaniif gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Achitti isin gidduutti nan argaman. Waaqayyoo lafa sabni isaa walitti qabamanitti isaan gidduutti argama. Akka isheen jireenya qabaattu kan godhe jireenya qabdu kan jechiisus hiika kan itti kennu Waaqayyoo saba isaa gidduu jiraachuu isaati. Hafuurri Waaqayyoo saba isaa gidduu jiraachuu isaati.
barma kana keessa walaaltanii fi waldaan kiristaanaa lubbuu akka isheen qabaattuu fi akka isheen lubbuu qabaattuuf waa'ee jiraachuu waaqayyootu hin ta'ini meeshaa garaagaraa itti guuruudhaan yookaas muuziqaa faarfannaa yookaas meeshaa faarfannaa baay'isuudhaan sagalee ol kaasuudhaan waan waldaan kiristaanaa jiraattu fakkaata namootatti. Waan waldaan kiristaanaa jireenya qabdu fakkeessuudhaafiti namoonni rakkatu. Garuu waldaan kiristaanaa kan barbaachisu jiraachuu isheetii fi wanta biraa utuu hin ta'in waaqayyo saba isaa gidduu jiraachuutu gaariidha. Waaqayyo saba isaa gidduu jiraachuutu waldaan kiristaanaa akka isheen jireenya qabaattu godhachuudha. Egaa meeshaan barbaachisu utuu hin ta'in namoonni waldaan kiristaanaa ishee duute kana sochoosuudhaaf, ishee jireenya qabne kana sochoosuudhaaf, ishee waaqayyo hafuura qulqulluu ishee gidduu sochoone kana hin jirre kana sochoosuudhaatii fi artifishaal itti barbaadu. Atoo tokko namni yeroo inni hafuura keessaa duudhaaf jedhu hafuura keessaa bahuudhaaf yeroo jedhu artifishaal itti gahu yookaas immoo akka isheen akka lubbuu foonni suni dafeen duuneetii fi akka inni karaa meeshaa hafuura baafatu godhu. Meeshaa itti gahaniitu sobbisaa onneessaa akka inni hafuura baafatuu fi artifishaal itti gahu akka inni hin duunetti jechuudha. Bara ammaa kana keessa waldaan kiristaanaa akkas ta'aa jirti. Namoonni artifishaal waldaan kiristaanaa akka isheen hafuura baafatu akka isheen lubbuu godhatu barbaadu godhu. Inni guddaan inni barbaachisaan isa kana utuu hin ta'ini waaqayyoo waldaa isaa keessa jiraachuu isaati. Pireezensii waaqayyootu waldaa kiristaanaatti jireenya godha. Hafuuratti godha. Akka isheen sochootu, akka isheen lubbuu godhattu, akka isheen hafuura baafatu kan godhu jiraachuu waaqayyooti malee guddina meeshaa muuziqaa faarfannaa wanta adda addaa miti. Isa kana miti. Waaqayyo ishee wajjin jiraachuutu waldaan kiristaanaa akka isheen jiraattu taatu godhachuudha. Kan nama gaddaru artifishaal utuu hin ta'in hafuura waaqayyooti. Hafuurri waaqayyoo nama jiraachisa. Iddoo kanatti Hisqeel boqonnaa 36 san dubbise 37 lakkoofsa 14 san dubbise olaantanii fi ani hafuura koo isinitti nan galchaa. Yeroos maal taatu? Hin jiraattu. Kanaan dura jireenya qabdan turtanii lafeetu socho'aa ture foonni sirriitti godhamee hin turre amma garuu erga foon godhatanii booddee foon sirriitti uffiseetanii hafuura koo immoo sirriitti galcha. Hafuurri koo immoo maal isin godha? Isin jiraachisa. Hafuura waaqayyootu nama jiraachisa. Hafuura waaqayyootu waldaa kiristaanaa jiraachisa. Hafuura qulqulluutu akka nu jireenya qabaannu godhe akka nu sochoonu kan nu godhe hafuura waaqayyoo akka ta'e agarra jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyoo gaa ishee kee jiraachuutu waldaa kiristaanaa jiraattuu ishee godha jechuudha. Lammaffaani wanti tokko kan inni jireenya qaba jedhamu tokkoffaani hin dhalata. Lammaffaani lubbuu qaba, lubbuutu keessa jira. Sadaffaani hin socho'a, hafuura baafata, hin guddata, hin jijjiirama, ija godhata yookiis immoo sanyii qabaata. Kanatu waan tokko lubbuu qabaa jechiisa. Wanti suni geeddarama turaa mul'ataa jira walumaa galatti. Waldaan kiristaanaa jireenyatu keessa jira yeroo jennu namoota gara jireenyaa dhufantu, namoota geeddaramantu waldaa kiristaanaa keessa jira jechuudha. Namoota jijjiiramantu, namoota geeddaramantu, namoota du'aa gara jireenyaatti dhufantu waldaa kiristaanaa keessa jira jechuudha. Waaqayyoo duraan dursee akka namni dhalatu, akka namni lammaffaa dhalatu godha. Jireenyi waldaa kiristaanaa lammaffaa dhalachuudhaa jalqaba. Namoonni gara waldaa kiristaanaa immoo dhufan ijoollotaa jalqabee yeroo gara waldaa kiristaanaa dhufan waldaa kiristaanaatti immoo dabalamanii jalqaba hin cuuphamu. Cuuphaatu waldaa kiristaanaa keessatti tunni geggeeffamu agartu. Cuuphaa jechuun lammaffaa dhalachuu jechuudha. Jireenya hafuuraadhaa guddina waldaa kiristaanaatiif bu'uura kan ta'e, jireenya qabaachuu kiristaana tokkootiif bu'uura kan ta'e
lammaffaa dhalachuu isaati. Erga lammaffaa dhalatee booddee akkuma mucaan tokko garaa isaa keessa dhalatee guddina jalqabu guddinni lammaffaa dhalachuudhaan jalqaba. Kiristaanni hin dhalata cuubamuudhaan hafuura qulqulluudhaan dubbii Waaqayyootiin dhalata erga dhalatee booddee guddina jalqaba, guddina hafuuraa jalqaba. Nam tokko dhalatee kan inni guddannee fi maal yoo jenneetiif sababiin isaa nyaata qabu namni suni jireenya qaba jechuudha. Kanaaf waldaa kiristaanaa jireenya qabdi kan jijjiisu cuuphaan isa keetti gaggeeffamuu isaatii namoonni karaa cuuphaa qulqulluu cubbuu isaan irraa qulqullaa'anii nama haaraa ta'an dhalachuu isaaniiti. Egaa kuni waldaa kiristaanaa jireenya qabdi ishee jijjiisa jechuudha. Kana dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo baay'eetti argachuu dandeessu. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 4 hamma 6tti dubbisuu dandeenya. Mee Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 4 hamma 6tti dubbifnee ilaalla. Namni argattan manaa dubbisuu dandeessu. Barumsa lallaba miti waan ta'eef yoonaa dubbiftan gaariidhaan daftee daftanii Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 4 hamma 6tti Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 1 nam tokko dhaqaatii lafaana dubbisa. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 1 qophaa'a. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 4 hamma 6tti nan dubbisa. Akka jedha. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa guddaa sanaan nu jaallate. Nu yeroo darba keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanetu jirru inni warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhatee isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan jedha. Nu yeroo darba keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanetuma jirru. Karaa hafuuraa du'oo taanetuma jirru. Maal jechuudha kun? Jireenya hafuuraatti karaa hafuuraa Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya hin qabnu turre. Cubbuu keessa jiraachaa turre. Yeroo cubbuu keessa jiraachaa turre sana nuti hafuurri keenya akkuma kanaa hafuurri Waaqayyo jireenya namaaf kennu keessa turre. Waaqayyoodhaan wajjin wal argaa turre. Waaqayyo wajjin communication keechitee ture jechuudha. Sababii cubbuurraa kan ta'e. Amma garuu nuti warri darba keenya karaa hafuuraa du'oo taanee turre suni eetuma du'oo taanetu jiruuti inni Kiristoosii wajjin warra jiraatan nu godhate. Kiristoosii wajjin hafuura isaa nuuf kennee lammaffaan dhalachiiseetu jireenya nuuf kenne. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 1 namni argatte jirtu 6:1 namni argatte dubbisu ariitiidhaan dubbisi eebbifame. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof jiraataniitti of lakkaa'aa. Ameen. Eebbifame. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof jiraatanitti of lakkaa'aa. Akka warra cubbuu jalaa du'anii Waaqayyoof jiraatanitti of lakkaa'aa. Ameen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Akka warra cubbuu jalaa du'anii Waaqayyoof jiraatanitti cubbuu jalaa duuneerra jechuudha. Cubbuu jalaatii warra du'antu waldaa kiristaanaa keessa jira jechuudha. Warra cubbuu jalaa du'an cubbuun kanaan booddee duratti gooftummaa qabu nuyi cubbuu jalaa duuneerra sichisi garbicha cubbuu ta'uu hin dandeenyu cubbuu jalaa duuneetu akkuma sabni Israa'el biyya garbummaa keessaa garbummaa Fara'oon jalaa ba'anii galaa diimaatti cuubamanii lammaffaan deebi'anii biyya garbummaa sana agarree nus cubbuudha wajjin deebinee wal nagarru garbummaan cubbuun irraa dhaqeera. Cubbuu jalaa duuneerra Kiristoosiif immoo jiraachaa jirra jechuu isaati. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isa kanatti agarra. Egaa waldaa kiristaanaa immoo jennu jireenya kana keessa kan jiran jechuudha. Lammaffaan dhalatanii warra cubbuu jalaa du'anii jireenya qabantu warra jijjiiramantu waldaa kiristaanaa keessa jira jechuudha. Walgahii warra jiraatooti. Walgahii warra du'anii miti. Walgahii warra du'anii utuu hin ta'in walgahii warra jireenya qabanii warra lammaffaa dhalatanii warra garbummaa cubbuu jalaa ba'anii warra jireenya qabanii warra hafuura qulqulluudhaan jiraachifamanii warra hafuura qulqulluun isaan keessa deemu hafuura qulqulluun isaan keessa jiraatu hafuura qulqulluun isaan sochoosu hafuura qulqulluudhaan gaggeeffaman
afuura qulqullaa'aatti walii galan isaan akkasii kanatti waldaa kiristaanaa kee jiru. Jireenya kan itti godhu isa kanaadha. Jireenya qabdi waldaan kiristaanaa kan ishee jechisiisu isa kanaadha jechuudha. Galanni Waaqaadhaaf haa ta'u. Sadaffaanii dubbii Waaqayyoo isa jiraataatu keessatti lallabama. Dubbii Waaqayyoo isa jiraataa isa akka jirutti hafee jiraatutu ishee keessatti lallabama. Kun waldaa kiristaanaatii fi hiika guddaa kan kennudha. Akka sina dubbisaa turan dhuga ba'umsaa amantii Niiqiyaa. Akkuma kana Maartin Luuterii yeroo waa'ee waldaa kiristaanaa akka waldaa kiristaanaa jechiisu ibsu yeroo dubbatu yeroo barsiisu maal jedha? Dubbiin Waaqayyoo qulqullinatti keessatti lallabamuu isaatii fi dhoksawwan gochaa qulqulluu akka ta'utti keessatti gaggeeffamuu isaatu waldaa kiristaanaa jechiisaadha. Dubbiin Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo qulqullinaan maqaa malee jechuudha. Maqaa malee without error yookaas immoo eetuu sobaa wajjin walitti makamin yaada namaa wajjin walitti makamin baruu sobaa wajjin walitti makamin qulqullinaanii dubbiin Waaqayyoo ishee keessatti lallabamuu isaatu waldaa kiristaanaa jechuudha. Tokkoffaadha kun. Lammaffaa immoo dhoksawwan gochaa qulqulluu cuuphaa qulqulluu akkuma kana immoo irbaata qulqulluun ishee keessatti akka dubbii Waaqayyootti keessatti gaggeeffamuu isaatu waldaa kiristaanaa jechiisa. Kuni amma ta'e jirutti waldaa kiristaanaa tun ta'ini walgahii namootaa jechuudha. Yoo kun keetti ta'u ta'e community event yookaas immoo gathering isa jiru walgahii namootaa yookaas immoo meetingii yookaas fellowshippii jechuu dandeenya. Egaa fellowshippiin al tokko waldaa kiristaanaa keessa jecha itti fayyadamnudha. Namoonni tokkummaadhaan wal ga'anii yeroo isaan wajjin dabarsan, wajjin bashannan, wajjin dhugan, wajjin nyaatanii fellowshippii jedhama. Garuu fellowshippii miti waldaan kiristaanaadha. Fellowshippii otoo hin ta'in warra hafuura Waaqootiin gaggeeffamanii wajjin Waaqayyoon waaqeffatan jechuudha. Wajjin Waaqayyoon waaqeffatan jechuudha. Waldaa kiristaanaa jechuun. Egaa dubbiin Waaqayyoo kuni isa kamiidha? Sagalee Waaqayyoo kun isa kamiidha? Dubbiin Waaqayyoo kun isa kamiidha? Dubbiin Waaqayyoo isa nuyi harkatti qabannee jiru macaafota 66 of keessaa kan qabu madaalii kaanoon kan jedhamu guutee kan fudhatame macaafonni 66 kuni qulqulluu dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaaf, qajeelchuudhaaf, leenjisuudhaaf, gorsuudhaaf, ifachuudhaaf waa'een baasnee Phaawulosii ergaa isaa Xiimotewos keessatti kan barreesse macaafota 66 kana. Dubbiin Waaqayyoo kuni makaa malee dogoggora tokko malee keessatti barsiifamuu isaa jechuudha. Waldaa kiristaanaa akka waldaa kiristaanaa jechisu kan jireenya akka isheen qabaattu godhu isa kanaadha. Xiimotewos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 amma 17 dhattee dubbisuu dandeessu jecha nama jecha kan caqase yoo dubbifnes gaarii ta'a jedhee tayyaadha. Xiimotewos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 jalqabee dubbisame lakkoofsa 16-17 jira yaadin barbaadu 14 jalqabee dubbisan garuu ati garuu isa barsiifamtee cimstees itti amantan sana eenyu fayyada akka barte waan beektuuf sitti qabu jiraadhu. Mucummaa kee jalqabdee caafata qulqullaa isa Kiristoos Yesuus amanuudhaan akka fayyidutti ogummaa siif kennuu kan danda'u akka barteen beekte. Caafanni qulqullaa'anii hundinuu geggeessaa fuula Waaqootiin caafame barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaa sileensuudhaaf dhimma hin baasa. Namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godha. Isa kana dhagaa dubbiin Waaqayyoo kanatu waa'ee baasa. Inni leenjuudhaaf, qajeelchuudhaaf, ifachuudhaaf, gorsuudhaaf waa'ee baasa. Isa kanatu keessatti lallabama. Dubbiin Waaqayyoo kuni maqaan qabu. Maalitti fakkeessu namoonni waa'ee dubbii Waaqoo kana dubbatan, waa'ee dubbii Waaqoo kana caafan hojjetanii fi mee faarfannaa Daawit 12 lakkoofsa 6 irratti ilaalla.
maalitti akka isaan fakkeessan dubbii waaqayyoo kana maqaa akka hin qabne calalii akka dam'aa akka inni ta'ee mudaan keessa kan jirre akka warqee kan baqfame akka inni ta'ee dubbata Daawit garbichi waaqayyoo faarfannaa 12 lakkoofsa 4tti dubbiin waaqayyoo dubbii qullaadha. Dubbiin waaqayyoo dubbii qullaadha. Inni akka meetii iddoo ibiddaatti si'a torba baqfamee qullaa'eeti. Ilaalaa inni akka meetii iddoo ibiddaatti si'a torba maal ta'e baqfamee qullaa'eeti. Maaltu dubbiin waaqayyoo kun akka meetii dachaa yookaas immoo ibidda keessatti si'a torba akka waan qullaa'eeti. Qulqulluudhaan mudaan keessa jiru. Yeroo baay'ee namoonni dubbii waaqayyoo kanaa waatti daddabaruu waatti shushutu yookaas immoo yooni waa qimamitti baay'isetu nama biratti fudhatamaa yookaan jireenya namaa geddaraa sammuu namaattiin geddaramaa jedhanii yaadu. Dubbiinuma waaqayyoo kanaa waldaa kiristaanaa keessatti etuu waan kan biraatti hin makin seera lallabaa keessatti yeroo barsiifamaa ture waan kan biraa miti. Macaafa qulqulluu kana akka caafamee jirutti yoo dubbifne waldaa kiristaanaa keessatti inni lallaba irra caalaa. Lallaba lallabura kan caalu isaadha. Sagalee waaqayyoo kuni akkuma inni jirutti qajeelchinee utuu hin doggorin saalisii isa jedhamu beektu jecha barumsa Amaariffaa keessatti saalisii qaba. Macaafni qulqulluun kun akka itti dubbifnu utuu hin doggorin ija fidanaa kan sirriitti namootaaf qajeelchinee dubbifnennaan gaa isumatu hojii qaba. Qimamii barbaachisu waan kan biraa hin barbaachisu isumatu gaadha akka sirna lallabaa jechuudha. Kanaaf dubbiin waaqayyoo kun maqaa kan hin qabne qulqulluu ta'uusaa humna qabeessa ta'uusaa yeroo tokko namoonni yeroo macaafa qulqulluu dubbisan hin doggoru. Yeroo tokkotti naannoodhuma ani barumsatti barachaa ture ayiratti nama tokkotu ka'eetoo macaafa qulqulluu dubbisa ture. Macaafa qulqulluu yeroo dubbisu maal jedhetu lallabaa dubbiin waaqayyoo nyaata baduuf hin dhamayinaadha. Nyaata baduuf hin dhamayinaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 keessatti fakkaatama yaadadhu kutaa isaa raafadheera. Nyaata baduuf hin dhamayinaadha. Inni lallabuudhaaf keessuun immoo nyaata baaduuf hin dhamayinaa jedhaa. Akka jedhe dubbisama. Nyaata baaduu fi baaduu beektu. Nyaata baaduuf hin dhamayinaadha sagalee waaqayyoo jedhe lallaba. Lobi tokko baay'ee nama cimmadha ammallee hin jiranii obbaafataniiru gooftaa dhaqqaniiru lafa kaaniitu jecha arrabsoodhaan dubbata isaanillee jechuun barbaadu. Nyaata baaduun jedhanii nyaata badu jedha. Nyaata badu jedha malee nyaata baaduun jedhanii jedheetu gorsan. Egaa namoota tokko jechuma jalaallee sagalee waaqayyoo kana garmalee yeroo isaatti dubbisanitti hiikkatan jira. Garuu sirna lallabaa keessatti dubbiidhuma waaqayyoo kana otoo ittiin dabalee otoo ittiin makin ija fidalaatu hin doggorin namaaf akkuma inni jirutti yoo dubbifne lallabarra caalaa sirna lallabadha. Kanaaf sagalee waaqayyoo kuni jiraataadha jechuudha. Humna qaba. Namoonni waaqayyoo raajonni maalitti fakkeessu dubbii waaqayyoo naa jettanii fi dubbii waaqayyoo kana burruusatti fakkeessu, billaatti fakkeessu, ibiddatti fakkeessu, bishaanitti fakkeessu, dammatti fakkeessu, aannanitti fakkeessu, waan baay'eetti fakkeessu jiraataa ta'uusaa himuudhaaf, jiraataa ta'uusaa ibsuudhaaf akka namaaf galuuf. Dubbiin waaqayyoo kuni waldaa kiristaanaa keessatti egaa inni maqaa hin qabne kun yeroo lallabamu waldaa kiristaanaatiif jireenya kenna jechuudha. Namoota jiraachisa, namootaaf jireenya ta'a. Jireenya namootaa wajjin wal fudhatee yeroo inni jireenya namootaa geddaruuti namoonni gara jireenyaatti dhufu. Jireenya qabaatu jechuudha. Gara inni waaqudhaaf haa ta'u. Ergaa Phexros keessatti yoo dhattee ilaaltanii fi maal jedha Phexros garbichi waaqayyoo dubbatu
dubbii waaqayyoo isa jiraataa isa akka hin bannetti isa akka jirutti hafee jiraatu isaanii lammaffaa filataniitu isatti jabaadhaa jedheetu gorsa ergamtichi Phexros nan dubbisa. Phexros isa duraa boqonnaa tokko keessatti arguu dandeessu. Egaa Phexros duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 22 jalqabee dubbisa. Isin gaafa abboommoo keessaniin jireenya keessan qulleeffattanii obboloota garaa qulqullaa'an jaallachuu bira keessanitti ammas jaalawaa isa garaa keessa dhufuun wal jaalladhaa. Isin sanyii baduutti utuu hin ta'in sanyii hin bannetti sagalee Waaqayyoo jiraataa fi isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu. Kanaaf caaffanni qulqullaa'anii namni foon uffate hundinuu akka margaati. Isa kana baay'ee dubbisuu nan barbaachisu. Dubbiin gooftichaa garuu hafee bara baraan jiraataa hin jedha. Dubbiin kunis immoo isa misraachoo isinitti himamedha. Isin sanyii baduutti utuu hin ta'in sanyii hin bannetti innis immoo sagamidha. Sagalee Waaqayyoo isa jiraataaf isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu. Maqaan Waaqayyoo eebbifama. Sagalee Waaqayyoo isa jiraataa isa akka jirutti hafuun lammaffaa dhalattaniittu. Isa du'u hin jedhu. Isa hafuus hin jedhu. Isa akka jirutti hafee jiraatu sagalee Waaqayyoo. Dubbiin Waaqayyoo hunduu. Dubbiin sagalee Waaqayyoo bara baraan jiraata. Warra isa dhaga'anis immoo jiraachisa. Egaa dubbiin Waaqayyoo jiraataan kuni waldaa kiristaanaa keessatti immoo lallabamuuti. Jireenya keenya warra jireenya qabantu waldaa kiristaanaa keessa jiraachudha. Sagalee Waaqayyoo kun jireenya keenya hin geddaru yoo ta'e, sagalee Waaqayyoo kanaan hin geddaramu yoo ta'e, dubbii Waaqayyoo kanaan jireenya keenya hin haara yoo ta'e, jireenya kana jechuun hin danda'amu. Akka seenaatti dhaggeeffachaa jira jechuudha. Si'a baay'ee namoonni dubbii Waaqayyoo kanaa sababii dhuma irra deebi'amatti lallabamuu fi akkuma dubbii namaatti, akkuma sagalee namaatti yeroo isaatti dhaga'an jira. Garuu akkas ta'urra jiru. Dubbiin Waaqayyoo kuni kaleessa lallabamuu, edda lallabamuu, torban darbe lallabamuu, waggaa barreen gaddaa lallabamuu, jireenya keenyaaf barreen gaddaa akka itti lallabamuu fi amma akka itti lallabamuu tokko miti. Kaleessa ergaa nu qabaate har'asuu ergaa addaa nuuf qaba. Har'asuu Waaqayyoo karaatti dubbatu qaba, akka itti dubbatu qaba. Wallaalani dubbatu, beekani dubbatu, ogeessa dubbatu, raajina dubbatu, abbaa wangeelaa dubbatu, faarfataan dubbatu, dubbiin Waaqayyoo kun jiraataadha. Dubbiin Waaqayyoo kun jiraataadha. Dubbiin Waaqayyoo kun isa jireenya qabne jiraachisa. Jireenya namaa haares, jireenya namaa geddara. Egaa inni kun waldaa kiristaanaa keessa jiraachuusaatu waldaa kiristaanaa jiraattu ishee godhaa jechuudha. Inni kan biraanii ija godhatti waldaan kiristaanaa ija qabdi. Ija qabdi. Ija godhatti. Ija duraa mul'ata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti yoo ilaaltanii fi akka isin ija godhattaniif an dhufeera. Akka isin ija godhattaniif. Kan isin waames immoo isin utuu hin ta'in anatu akka isin ija godhattaniif isin waameedha Gooftaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyoo gara ija godhachuutti waldaa kiristaanaa waame. Warra kanaan dura ija hin qabneetu amma jireenya keenyaaf hafuura isaatti jiraachiseetu lammaffaa dhalachiseetu ija godhataaf qopheessaa jechuudha Waaqayyoo. Kanaaf waldaa kiristaanaa jechuun warra ija godhatan, warra ijirraa cicciraman, warra ijirraa argamu. Iji kun egaa hiika adda addaa qaba. Iji waldaa kiristaanaa maal inni amanaan tokko ijattamii godhata, waldaan kiristaanaa ijattamii godhatti yeroo isin jedhamu hiika gurguddaa lama qabaachuu danda'a. Tokko hiiki hafuuraasaa nam tokko yeroo iji hojii hafuuraa irraa mul'ata. Iji hojii hafuuraa yeroo irraa mul'ata. Jaalalli, gammachuun, nagaan, garraamummaan, garlaafummaan, yeroo deebisuun, ho'i, namaaf ho'uun, namaaf dhimmuun, namaaf gadduun, isa rakkate gargaaruun, nama tajaajiluun, garuu deebisanii bishaan harka namaa buusuun, miilla namaa dhiquun, isaan kun hundumtuu ija hojii hafuuraati. Amanaan tokko isaan kun irraa mul'achaa deemu yoo ta'e,
jireenya isaa irratti ija kun irraa mul'achaa hin deemu yoo ta'e of shakkuu tura jira jechuudha. Of ilaaluu tura jira jechuudha. Of madaaluu tura jira jechuudha. Isaan kun mallattoo guutamaa fuudhate karaa kan biraa ilaaltaniif nam tokko yeroo baay'ee namoonni gaaffii gaafatu. Maal jedhee gaaffii gaafatu? Hafuuraan guutamuu kootii fi nam tokko hafuuraan guutamee kan jedhamu yeroo attamiiti mallattoon isaa maali? Attamitti nam beeka hafuura qulqulluudhaan guutamuu koodha. Ilaa mallattoon isaa saganaadha. Mallattoon hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan iji hojii hafuuraadhaa namarraa mul'achaa deemuu isaati. Iji hojii hafuuraa kun namarraatti mul'achaa deemuu isaati. Ija godhata kiristiyaanii jechuudha. Waaqayyoo gara ija godhachuu kanaatti nu waameera jechuudha. Inni iji lammaffaanii isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatu dhagaa. Ija jiraataa jedha. Ija jiraataan kuni maanni macaafa qulqulluu keessatti Roomee boqonnaa 10 barattoota ilaaltanii fi aarsaa jiraataa gootanii namummaa keessan akkas dhiyeessanii fi isanan gorsaa jedha. Ija jiraataa yeroo jedhu immoo ija jiraataan kuni isa lubbuu of keessaa qabu jechuudha. Waan lubbuu of keessaa qabu. Iji jiraataan kuni isa dhuga ba'umsa keenyaan gara gooftaa dhufuu jiru nama tokko dhugaa baanee gara wangeelaatti finnu gara Kiristoos yommuu finnu ija godhachuu keenya agarsiisa. Ijatu nurraa argame dhuga ba'umsa keenyaan gara gooftaatti yommuu nama finnu iji sun ija jiraataa jechuudha. Lubbuu qaba waan ta'eef. Nama lubbuu qabuti dhugaatti baanee wangeela dhugaa baanee fitu nama sanatti sagalee waaqota dadhabneetu gara gooftaatti finne ija jiraataa qaba gaanii. Ija jiraataa. Ija jiraatu. Gooftaa Yesuus Kiristoos gara yommuu nu waame waamicha kan lamaan gara waamicha kan lamaatti nu waame. Ija hojii hafuuraa Galaatiyaa boqonnaa 5 irratti argamu kan godhannuuf ija jiraataa isa lubbuu of keessaa qabu, isa hafuura of keessaa qabu, isa geddarame, isa fayyee, isa nagaa argate, isa Kiristoosii fudhate nama tokko dhugaa baanee fi gara gooftaa finnu isaan jechuudha jennu godhachuudhaaf itti waamamne. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isa kana dhagaa sagalee Waaqayyoo waldaan kiristiyaanaa yeroo ija kana godhachaa deemtu jiraattu jedhamti. Isheen ija kana godhate garuu duutuudha. Ishee wangeela mul'ata Yohaannis keessatti hafuurri Waaqayyoo gooftaan Yesuus Kiristoos qobatu inni ceebba'u jechuudha. Isheedha. Shanaffaa irratti qaama jiraatu qabdi. Waldaan kiristiyaanaa qaama jiraataa qaamolii warra jiraatoo ta'an warra ishee tajaajilan warra isheedhaaf waa'ee baasan warra isheedhaaf hojjetan warra ishee gara gooftaatti akka isheen guddatu godhanii qaama jiraatoo qabdi waldaan kiristiyaanaadha. Qaamni waldaa kiristiyaanaa kuni maal fayyada jettanii fi Qorontos isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti barreeffamee jirudha. Dubbisuu dandeenya waliin jireenya. Qaamolli ishee kun yookaas immoo qaama waldaa kiristiyaanaa nam tokko yeroo dhalatu qaama guutuu hojii dhalata. Egaa akka tasaa dhukkubarraa kan ka'e sabni tokko tokkorraa kan ka'e namoonni qaama waliin dhalatan jiraachuu danda'u. Garuu nam tokko guutuu kan jedhamu qaama guutuu ta'e qaama fayyaa ta'e hojii dhalata. Qaamni isaa kun yeroo dhalatu dhalachuu garaan isaa keessatti jalqabee yookaas immoo dhalachuu jalqabee qaamni kun itti waaqayyoon itti uumachuudha. Erga dhalate booddee qaamni isaa kun hundumtuu namicha kanaaf yookaas immoo isheedhaaf ta'u waa'ee baasaa jechuudha. Qaama kana ijaara jechuudha. Kana jechuun harka, miila, gurra, ija, afaanii, funyaanii isaan kun hundumti isaanii ergamata eenyu tanaa jettanii eenyu nu fayyadu naa jettaniif namicha tokkicha kana tajaajilu. Miilli adeemuudhaan iddoo barbaadeen namicha kana ga'uudhaan akka mootorii makiinaa jechuudha. Iddoo barbaadeen ga'uudhaanitti namicha kana tajaajila. Harkoon hojjechuudhaan nyaata qophaa'ee fuudhee nyaachisuudhaan namicha kana saggicha kana tajaajila jechuudha. Iji isa akkuma kanaadha, gurri isa akkuma kanaadha, afaan isa akkuma kanaadha. Hundum isaanii gahee mataa isaanii qabu. Warri keessaas isaan immoo inni akka ta'an guutuu dandeessu. Egaa isaan kun hundumtuu namicha isa tokkicha kana tajaajila jechuudha. Akka tasaa yoo funyaanni kun hojjechuudhaa baate namichi kun rakkinarra bu'eera jechuudha. Funyaanni kun
afuura ol fuudhee gadi deebisu yoo ta'e funyaan nama tokko hin hojjetu yoo ta'e adoo biyya kanatti alarjikiitu baay'eedha namoonni attifachaa deemu afuura baafachuu yeroo isaatti rakkatan jira. Rakkisaa jechuudha nam tokko yoo funyaan san hojjetu ta'e gurri isaa sin hojjetu yoo ta'e namni kun rakkina guutuu miti jechuudha. Harki isaa ittiin jiru yoo ta'e miilli ittiin jiru yoo ta'e qaamni isaa tokko akka tasaa irratteetti yoo ta'e namichi kun guutuu jedhamuu hin danda'u. Namicha kana egaa guutuu taasisuudhaaf kan isa barbaachisanii qaamolee fayyaa ta'an hundumaa qabaachuu isaati. Waldaan kiristaanaas immoo qaama addaa qabdi. Qaamolee ishee kun warra kabinaa jannatii fi Qorontos suuraa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 jalqabnee hanga 13 dubbifnee ilaaluu dandeenya. Maal jedhanis Kiristoos akka tokkichaa isa bu'aa dhagna baay'ee qabuuti. Bu'aan dhagnaa sun yoo baay'atan iyyuu dhagnuma tokkicha. Nuyi Yihuudoonni warri Yihuudoota ta'anis warri garbummaa jala jiran warri barbaadduunis hundumti keenya dhagna tokko ta'uudhaaf hafuura tokkoon cuuphamneerra. Nu hundumti keenya akka dhunnuuf hafuura qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera. Dhagni tokko bu'aa dhagnaa baay'ee qaba malee tokkicha duwwaa qaba miti. Fakkeenyaaf miilli an harka miti kanaaf an kan dhagnaa miti yoo jedha kun bu'aa dhagnaa ta'uusaa hin oolchu. Gurris an ija miti kanaaf an kan dhagnaa miti yoo jedhee kun bu'aa dhagnaa tokko ta'uusaa hin oolchu. Egaa utuu guutummaa dhagnaa ija utuu ta'e attamitti dhaga'uu danda'a? Guutummaan dhagnaa gurra utuu ta'e attamitti fuunfachuu danda'a? Waaqayyo garuu bu'aa dhagnaa hundumaa adduma addaan akka ofii barbaadetti iddoo ofii isaatti qopheessetti iddoo isaatti qopheesse. Bu'aan dhagnaa hundumtuu bu'aa dhagnaa tokkichaa isa waan tokkicha duwwaa hojjetu yoo ta'e addamti dhagnaa guutuu taare. Kanaaf akka amma jirrutti bu'aan dhagnaa baay'eedha. Dhagni garuu tokkichadha. Egaa isaan kun eenyu fennaa jannatii fi kennaa adda addaa qabaatanii raajii mul'ata afaan haaraa akkuma tarandaba geggeessuu faarfachuu warra bifa kan hundumaatiin waldaa kiristaanaa tajaajilan dabalateeti. Darbee immoo gatuma saba adda addaa taa'anii jiru, qomoo adda addaa taa'anii jiru, sanyii adda addaa taa'anii jiru. Kiristoos jiraachuun keenya qaama adda addaa yoo ta'an iyyuu tokkicha ta'e Kiristoos tokko ta'uu keenya kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf waldaa kiristaanaa kan waldaa kiristaanaa jechisu jiraattuu kan ishee jechisu maal innaa jettanii fi qaama adda addaa warra fayya buleeyyii qaban kana of keessaa qabaachuu kennaa garaa garaatu kee jira waldaa kiristaanaa keessa. Waaqayyo kennaa adda addaa waldaa kiristaanaa kanaaf kenneera. Qaama ishee taate kanaafi ijaarsa kan ta'an kan ishee ijaaran gooftaatti kan ishee guddisan gooftaatti akka ishee guddatu kan ishee godhanii qaamota adda addaa kana qabdi waldaan kiristaanaadha. Isa kana keessaa nuti isa kamiin ilaala? Gurra moo miila moo harka moo funyaani moo ija moo isa kam ilaata nuti? Iddoo keenyatti waa'ee baasuu danda'utu nu barbaachisa. Iddoo keenyatti kun kennaa boo jennee kan amannu yoo qabaanne isatti jabaannee waldaa kiristaanaatiif bu'aa buusuu danda'utu nu barbaachisa. Waldaan kiristaanaa jiraattuu kan ishee godhisa isaan kanaadha. Jiraattuudha waldaan kiristaanaa kun hafuura baafattii sochooti kan ishee jechisu kennawwan kun akka bu'aa isaan buusanitti function gochuu isaaniiti. Hundum isaanii akka iddoo isaaniitti akka bu'aa buusuun isaaniif kennametti hin hojjetan taanaanii qaamni kun rakkina keessa bu'eera. Balaarra bu'eera jechuudha. Kanaaf kennaa keenya adda baafannee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Inni ja'affaani maal waldaa kiristaanaa akka isheen jireenya qabdu kan jajjachiisu kadhannaa qabdi. Kadhannaa qabdi. Hin kadhatti. Namoota kadhatatu keessa jiru. Kadhachuu kadhannaa kanatti dabalee waan sadii walitti dabalee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaani kadhannaa yoo ta'u, lammaffaani waaqeffannaa, sadaffaani wangeela lallabuu. Isaan kun sadan waldaa kiristaanaatii fi akka ittamitti ilaalamu innaa jettanii fi
akka hafuura baafannaatti ilaalamu. Akka hafuura baafannaa nama tokkotti. Nam tokko hafuurri isaa ol ba'ee gad deebi'uusaa, onnee isaa rukutuusaa, hafuura baafataa, hin baafataa hin deeffata. Hafuura baafatee deeffachuusaa fayyummaa namicha kanaatii fi barbaachisaa hafuura baafachuu jechuudha. Hafuurri isaa al tokko citee jennaan sekeendii muraasa yookaas daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 ture jennaan nam tokko du'uu danda'a. Waldaa kiristaanaatii fi wantoonni sadan kun akka hafuura baafannaatti ilaalamu. Akka hafuura baafannaatti waldaan kiristaanaa jireenya qabdu hin kadhatti. Waldaan kiristaanaa jireenya qabdu hin waaqeffatti. Waldaan nagaa jireenya qabdu maal gooti? Hafuura baafatti wangeela lallabdi dhugaa baati. Hafuura baafannaa jira jechuudha wantoonni sadan kun. Kadhannaan, waaqeffannaan, wangeela dhugaa ba'uun lallabuun hafuura baafannaa waldaa kiristaanaa tokkooti. Kadhannaatti yoo deemne ilaalle kadhannaan waldaa kiristaanaatiif hafuura baafannaan yoo jennu hin kadhannu taanaan duuneerra jiru. Hin kadhannu taanaan jireenyi keenya hafuuradhaa waaqa wajjin gargarciteera jechuun du'eera jechuudha. Hafuura baafannaa waldaa kiristaanaa kadhannaa yoo jennu nam tokko yeroo kadhatu waaqa wajjin wal arga. Kominikeetudha waaqa wajjin wal arga, waaqa wajjin dubbataa, waaqayyo irraa jireenya fudhataa, geenii gochaa deema. Waa geenii godha. Maal geenii gooda kadhannaadhaan? Jireenya, aaworii, humna, ayyaana, jibata, akkuma kana jabina isa kanatti waaqayyo irraa argachaa deema yeroo kadhannu. Haara'umsa nam tokko jireenya hafuuraa isaatii, jireenya amantii isaatii kan inni socho'u kan inni haara'u yoo kadhatedha. Hin kadhatan haara'uu hin danda'u. Haara'uu hin danda'u, giddaramuu hin danda'u, humna argachuu hin danda'u, ayyaana argachuu hin danda'u, humna dabalachuu hin danda'u. Dadhabaadha jechuudha. Foonuma qabaaf lubbuu fi hafuurri kee jiraaf deema jechuudha. Jireenyi amanaa tokko yeroon akkas ta'u jira. Yeroon akkas ta'u yeroo akkamiiti? Yeroo kadhachuu dhiisuu, yeroo kadhannaadhaanii dadhabaa ta'u, yeroo gooftaatti kadhannaatti dadhabaa deemu laafaa deemu namni suni jireenyi kiristaanummaa isaatii akka nama foon hafuurri kee jiraa fi socho'u jechuudha. Jiraa socho'a malee, hafuurri kee jiraa socho'a malee namichi sun du'eera jechuudha. Kanaaf jireenya keenya kan jireenya amantii keenya jireenya kiristaanummaa keenya akka jiraatu kan godhu kadhannaadha. Tokkoffaan inni kun. Lammaffaan immoo waaqeffannaa. Waaqeffachuun waldaa kiristaanaatii fi kan isheen ittiin jireenya hafuuraatti haaroftu. Amma yeroo sila bolli keenya waaqeffachaa turan beelaadha. Hundumti keenya keessi keenya haara'ee waaqayyo wajjin wal argaatu wal agarraa hin gammada keessa keetu gammada. Sagalee waaqayyo kun keessa keenya dheetu jireenya hafuuraa keenya haaressaa. Jireenya keenya gara gooftaatti ol butamaa, waaqa wajjinitti walitti butamnaa, walitti raawwata waaqeffannaan. Waaqeffannaan kun egaa waldaa kiristaanaatii fi jireenya keenya. Waldaa jiraattuun dhugaadhaaf hafuuraatti waaqayyoon waaqeffatti. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 ilaaltanii fi dhugaaf hafuuraanii waaqayyoon waaqeffachuu isheetii waldaa kiristaanaa kan jireenya akka isheen qabaattu kan isheen qabdu. Jireenya kee jira kan jechiisu. Hafuuraaf dhugaadhaan waaqayyoon waaqeffachuu ishee. Dubbiin waaqayyo kuni, sagalee waaqayyo kuni inni nuti bifa wallootiin qopheessinee faarfannu kuni yeroo bifa sanaan faarfatamu humna guddaa qaba. Waldaa kiristaanaatiif hiika kenna. Jiraachuu isheetiif hiika kenna jechuudha. Maartin Luuter isa kanatti jecha tokko jedheera. Yeroon waaqayyoon kadhadhuudha. Yeroon waaqayyoon kadhadhu seexanni na dhiiseetu narraa fagaataadha. Yeroon faarfadhu immoo jedha na dhiiseetu baqataa. Narraa fagaataaf narraa baqataan inni tokko miti. Yeroo faarfadhu seexanni na dhiisee baqata fagaata baay'ee fagaatan sokkaachuu na dhiisee sokkaachuusaati. Yeroo kadhadhu immoo seexanni narraa fagaata.
ilaala ammoo akka faarfannaan humna qaba agarsiisa. Faarfannaan akka inni humna guddaa qabu. Faarfannaan jireenya namaa geggeessa. Faarfannaan jireenya namaa haaressa. Faarfannaan seenaa namaa haaressa. Faarfannaan sakkufee kaasa. Faarfannaan sagalee jabeessa. Faarfannaan cubbuutti kufee jirutti cubbuunsa itti qalbii jirate akka inni gara waaqotti deemu godha. Faarfannaan humna guddaa qaba. Kanaaf waldaan kiristaanaa yeroo waaqayyoon faarfattu, yeroo waaqayyoon waaqeffattu, yeroo waaqayyoon waaqeffattu jireenyi ishee keessa jira jechuudha. Lubbuu qabdi jechuudha. Hafuura qabdi jechuudha. Inni saddaffaanii fi inni sadaffaan akka hafuura baafannaa waldaa kiristaanaatti ilalamu jedhe keessatti sadaffaanii ajandaan waldaa kiristaanaadha. Ajandaan waldaa kiristaanaa jireenya qabduudha. Yeroo dhuma wangeela lallabuudha. Dubbii waaqa dhugaa bahu akka waldaa kiristaanaa keenyaatti mul'atu nu qabnu. Miishiniin keenya yoo irratti ilaaltan seeratti moltummaa keenya haaraati. Wangeela Kiristoos kan dubbii waaqoo kanaa warra dhagahin bira ittiin ga'uudha. Keessumatti addumaan immoo saba Oromoo naannoo Chikaagoo keessa jiraatan bira ga'uudha. Darbee immoo biyyatti iddoo adda addaatti lafa wangeelli ga'ee jirutti dubbii waaqoo kana lallabuudha. Sagalee waaqoo lallabuu dhugaa bahu, wangeela Kiristoos dhugaa bahu, saba wangeela waaqayyoo fudhatee jiru kana bira ga'u dubbii waaqoo kanaan wangeela dhugaa bahu, sagalee waaqoo dhugaa bahu. Inni kun waldaa kiristaanaatii fi jireenya isheeti, hafuura baafannaa isheeti. Ajandaa ishee, ajandaa waldaa kiristaanaa inni guddaan isa kana ta'uu qaba. Ajandaa waan biraa osoo hin ta'in, ajandaan keenya inni guddaan dubbii waaqoo kana attamitti nama biraan geenye. Eenyu biraan geenye, eessatti lallabnu, attamitti lallabnu. Waldaan jireenya qabdu gaa hafuura baafatti jechuudha. Waldaan jireenya qabdu wangeela lallabdi jechuudha. Waldaan jireenya qabdu sagalee waaqoo kana lallabdi jechuudha. Qabeenya isheetiin haa ta'u, kennaa qabdu haa ta'u, wangeela lallabuudhaan haa ta'u, dhugaa bahuudhaan haa ta'u, namoota dhuunfaatti dhugaa bahuudhaan haa ta'u, ergamni ishee, ajandaan ishee inni guddaan wangeela Kiristoos dhugaa bahuudha. Attamitti dhugaa baana? Attamitti dhugaa bahuutu jiraata? Jireenya qabnu lubbuutu nu keessa jiru. Hafuura baafachaa jirru, socho'aa jirru, jireenya qabnu attamitti hafuura baafachuu dandeenya ree kana? Duuka buutota warantii jechuudha waldaan kiristaanaa yeroo jireenya qabaattu. Inni salgaffaanii mul'ata qabdi. Waa'ee mul'ataa seetu dubbadheera. Mul'atu waldaan kiristaanaa mul'ata qabdi. Waldaa kiristaanaa jiraattuun waldaa kiristaanaa jireenya akka isheen qabdu jireenya qabdi kan ishee jechiisu mul'ata qabaachuu isheeti. Mul'ata qabaachuu ishee. Inni kurnaffaanii namoota waaqayyoof of kennan ba'aan wangeelaa kan isaatti dhaga'amu of keessaa qabdi. Namoota waaqoof of kennan ba'aan wangeelaa kan isaatti dhaga'amu haasheen isa jennu ba'aan wangeelaa kan isaatti dhaga'amuufi of keessaa qabdi. Namoota akkuma kan namootatti gaafatamummaa fudhachuu danda'an, namoota waldaa kiristaanaa geggeessuu danda'an, namoota waaqayyoo fi of kennan sodaa waaqoo kan qaban, waaqayyoo akka isaan waami kan amanan, waamicha isaanii amanee kan fudhatan namoota akkasii kan of keessaa qabdu waldaa jiraattu. Namoota waamicha isaanii amananii fudhatan, namoota itti gaafatamummaa fudhachuu danda'an, namoota waamicha isaanii kanatti immoo amanan, namoota ba'aan hojii wangeelaa waa'ee wangeelaa isaatti dhaga'amu isaan akkasii kanatti of keessaa qabdi jechuudha waldaa kiristaanaa. Ishee jiraattuun isa kana of keessaa qabdu taanaan geggeessummaa irratti kan dhufuu danda'an, gara geggeessummaatti dhufuu kan danda'an hin qabdu taanaan waldaa kiristaanaa isheen duutuudha jechuudha. Namoota of kennan, namoota qabeenyaa isaaniitiin waaqayyoon tajaajilan, namoota utuu qabeenyaa isaanii qusatiin waaqayyoon tajaajilan of keessaa qabdu waldaa jiraattuun jechuudha. Itti gaafatamummaa amantootaa keessaatii seera itti bultooma keenya irraa yoo ilaaltan maanni itti gaafatamummaan amanaa tokkodha kan jedhuutiif iddoo tokkoon dubbisa seera qajeelfama waldaa kiristaanaa keenya irraati waan inni jedhu akkasini hubattaniif jedhetan fuula 7 jira.
artiklii torbaffaarra jira fuula shanaffaarra yoo ilaalle maal jedha keessa Teofiluu dubbisa guutummaa isaa utuu hin ta'in lafa barbaachisaa ta'e waan dubbisa. Confirmed members warra kennaa arba qulqulluu fudhatanii cuuphaa qabuu duraan dursanii transferii ta'anii iddoo kan biraatti kan dhufan ta'anii warra keetu dhalatan ta'anii warri kennaa arba qulqulluu qaban itti gaafatamummaa isaan qaban yookaas immoo maal itti gaafatamni isaanii kan jedhutii fi wanta dubbatu isin dubbisa Ingiliffadhaan dubbisa. Confirmed members are baptized persons who have been confirmed in this congregation and those who have been confirmed in other evangelical congregations and join with certificate of transfer. Confirmed members become voting members as they are admitted into full membership by taking the Lord's Supper and make contribution of record during the current calendar year. Members of this congregation who have satisfied these basic standards shall have the privilege of voice and vote at every regular and special meeting of this congregation. Kana jechuun gara garaatti gidduutti wanta ni kaa'e namoota jireenya isaaniitiin qabeenya isaaniitiin Waaqayyoon tajaajilan. Baay'inoo keessatti immoo dhaqeetu isa kana yeroo hiiku maal jedha tithes and offering jedha. By the tithes and offerings jedha. Warra offering isaaniitiif qabeenya isaaniitiin yookaas immoo kurnoo isaaniitiin waldaa kiristiyaanaa tajaajilan. Isaan kuni confirmed members warra jedhamanidha. Warri baptized ta'anis immoo inni kuni gara isaatti dhufaa jiru sababa ta'eef isaan amma kanaatti gara itti gaafatamummaa fudhachuutti yookaas immoo gara isa kana hubataniitti waldaa kiristiyaanaa tajaajilutti dhufuudhaa baatan illee keessa jiru kana jalatti hammatamuu danda'u jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee isaatii warri miseensa guutuu ta'an itti gaafatamni isaanii warra kennaa isaaniitiin qabeenyaa qabaniin aarsaa isaaniitiin kurnoodhaan waldaa kiristiyaanaa tajaajilan. Egaa waldaan kiristiyaanaa isaan kanaan yeroo guutuu isaan kana of keessaa qabaattee jettee jennaan jiraattuu jedhamti jechuudha. Gara fuuldura jiraachuu dandeessi. Wangeela dhugaa ba'uu dandeessi. Namoota bira ga'uu dandeessi. Itti fuftee jiraachuu dandeessi. Itti fuftee kan isheen jiraachuu dandeessu namoota akkasii kana yoo qabaatte yoo kan isheen jireenya qabaattu jechuudha. Nuti egaa isa kanatti yaaduun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Hojii keenya keessaa kunis tokkodha sababa ta'eef. Egaa waldaan kiristiyaanaa isa kana namoota akkasii kana kan of keessaa qabdu ta'uun isheen akka jiraatu dubbata. Inni dhumaadhaa tokkummaa qabaachuu isheeti waldaan kiristiyaanaa. Tokkummaa qabdi. Tokkummaa ishee kuni tokkummaa hafuuraati. Tokkummaa fellowshiipii duwwaa miti. Yeroo baay'ee namoonni wajjin dhuguun, wajjin dabarsuun, yeroo du'aatti wal bira dhaabbachuun, yeroo nyaataatti wal waamanii wajjin gammaduun baay'ee barbaachisaadha. Garuu waldaa kiristiyaanaatii fi inni caala barbaachisaadhi. Isa kamiin jettanii fi tokkummaa hafuuraati. Tokkummaa hafuuraa isa hojii ergamoota boqonnaa lama irratti caafnee agarru. Lakkoofsa 42 jalqabaa dubbisaa hojii ergamoota boqonnaa lama. Lakkoofsa 42 maaltu dubbifne darbee hojii ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 32 hamma 37 yoo dubbifte ilaaltanii fi waa'ee tokkummaa amantoota warra jala qabaa agartu. Yeroo hafuurri qulqulluun guutaman amantoonni barsa ergamootaatti tokkummaa isaan cimsachuutti buddeena cabsachuutti kadhata godhachuutti qaban jiraatan jedha. Tokkummaa isaan cimsachuutti akkuma kana buddeena cabsachuutti kadhata godhachuutti qaban jiraatan jedha. Egaa tokkummaan waldaa kiristiyaanaa qabdu kuni jireenya akka isheen qabdu godha. Akka isheen jiraattu taate agarsiisa. Mallattoo jiraachuu isheetiiti. Inni xumuraadhaa soortummaadha. Soortummaa yoo jennu jalqaba maqaaneera qabeenyaa ofiitiin yookaas immoo kurnoo ofiitiin aarsaa ofiitiin waaqayyoon tajaajiluu sana dubbannee turre. Isa kan akka ta'utti akka dubbii waaqayyootti kan itti fayyadamtu jechuudha waldaan kiristiyaanaa. Jireenya qabdii kan isheen jedhamtu akka seera isaatiitti akka qajeelfama jirutti soortummaa yookaas immoo magaalummaatti
Sejennu kana akka ta'utu kan fayyadamtu isa kana kan qabdu jechuudha. Waldaa kiristaanaa jiraattu kan ishee godhu. Egaa sagalee Waaqayyoo akka isaan jireenya qabaataniif irraa hafaas akka isaan qabaataniif dhufeera. Jiraadhuu siin jedhee waldaa kiristaanaa jireenya qabdu nu gochuudhaaf Kiristoos gara biyya lafaa dhufe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Jireenya qabna. Waaqayyo jireenya nuuf kennu. Jiraadhu nuun jedhe. Nuyi warra jiraatoodha. Akka jiraannuufis Waaqayyo gara jireenyaatti nu waama. Jireenya akka nuyi qabaannuuf Waaqayyo fedheetu karaa ilma isaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara jireenya kanaatti nu waame gara. Kottaa hin sochoodha. Kottaa warra jireenya qaban taana. Waldaa kiristaanaa jireenya qabdu taana. Akka dubbii Waaqayyo jiraachuudhaan. Gooftaa Yesuus Kiristoos gara kanaatti nu waame waan ta'eef. Jireenya qabaachuu keenyaaf Waaqayyoon galateeffachaa Waaqayyoo warra akkasitti isa galateeffatan jiraatoo ta'anii warra ulfina isaaf kennan nu gochaatti Waaqayyoon galateeffachaa jireenya kanatti immoo jiraachuutu nu barbaachisa. Akka Waaqayyoo jiraadhaan nu jedhe kanatti akka dubbii isaatti akka jiraannuuf nu Waaqayyo nu gargaara. Isa dhagee dubbii isaa Gooftaa nuuf eebbisu.